Kaatu kabajamtoota fi jaalatamtoota ammoo fi faamilii akkam jirtan obboleen kenna baga jiraatanii rabbi nama litti qofa keessan haa jiraachisu akka si gammachiise baga argattes ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ የአሙ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እና የአሙ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ በእናታችሁ ኩኖ ኛንሌ ካና ሆማ ቀበኒን ጭዳ ደቀን ጀቴ ኦሮሞን ኡጋ ማክማክቱ ከናፉ ካስላ ጉያ ገመቹ አሙ ከና ዱጋ ረቢ አሙ ፊሪ ፋሚሊ ከና ስላ gaala fide dhufa tureeyyu garuu qaama qabaniin akkuma duri isiniin jedhe akkasii hordoftoota kenna hundi keessanuu ittiin buhaaraa nyaadhaa dhugaa isiniin jedha kana fakkaata kunoo daabboo daffa'eetiin dhufe jechuudha gammachuu aamuu akkatti harka qullaan dhufu jedhe بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما هركفوني كبجمتو تفجلتم تو تعبليان كيا وروني سجلك يا كان لقيتن عندما كيسنو بكسن جرتني تنجاف رحمني ربي سنين راحت صلاة جتشا كبجمتو تهيا كبجمتو تهردفتو تعامو فري فاميلي بقى ربي جلات ساعة كان أنا سنجي جتشا هرأس ديبي دفعت صلاة كان سمتن أبدي قداني سنين راكبا وانتي كفت دفع ما إني يوزا arralle congratulation ma qabatte dhufte naan jechuun keessanii nafu ayyan arralle isuma qabatte dhufe obboleeyyan kiyya qaqqaalii hiriyoota tiyya qaqqaalii kan karaa keerii karaa barnoota caayaadin islaam jalatti wal barre kan immoo obboleeyyan wajjin dhaladhe caala na gargaaranii naaf cinqamanii waa hundanuu na gargaaranii asiin nagaan viidiyoo isaanii qabadhe dhufe jechuudha har'allee kaasatan zaynii fi misrullee dhiifama guddaan isin gaafadha dafee viidiyoo keessan gadhiisuu dhabuudhaaf jechuudha wallahi otona taatee qaatan gadhiisa garuu naaf hin mijanne akka dhiifama guddaan agootan abdii guddaan isinirraa qaba jecha isin immoo kabajamtoonni hordoftoonni amuu firii faamilii akka ajaa'ibaa kanatti naas himattan kabajaa guddaan isin gaafadhan isiniin jedha isaan kana lachiin iyyuu zaynii tuubii fi misru isaan hundinuu yuutuubaroota gugurdaa jechuudha linkii isaanii as jala kaayaa dhayixanii maatii taatanii fi akkanaa jajjabeessitan kabajaa guddaanin isin gaafadha obboleeyyan kiyya qaqqaali isaan immoo akkuma kanaan dura baratametti bifa walalootiin hamma humna kiyyaatiin isaan simadha anallee jarallee akkanaa jajjabeessitan abdiin isinirraa qaba isiniin jedha obboleeyyan kiyya baarakallahu fiikum kabajamtoota fi jaalatamtoota ammoo fi faamilii akkam jirtan obboleen kenna የአሙ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እና የአሙ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ በእናታችሁ kuno ኛንሌ ካና ሆማ ቀበኒን ጭዳ ደቀን ጀቴ ኦሮሞን ኡጋ ማክማክቱ ከናፉ ካስላ ጉያ ገመቹ አሙ ከና ዱጋ ረቢ አሙ ፊሪ ፋሚሊ ከና ስላ gaala fide dhufa tureeyyu garuu ሆማ ቀበኒin akkuma duri isiniin jedhe akkasii hordoftoota kenna hundi keessanuu ittiin buhaaraa nyaadhaa dhugaa isiniin jedha kana fakkaata kunoo daabboo daffa'eetiin dhufe jechuudha gammachuu aamuu akkatti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا لفو سنجد زيني قاليتي يا بقى نجان لفت كيسة أنيتي ياسي أجران نجم مدجران كي يا ويلكم سنجد عيونيتي يا نورت بيتي يا قلبي أهلا وسهلا يا رفيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا وبوليين أكسما خردفتوتا آمو في الفاميلي hunda keessanuu baga rabbiin isaatti kanaan isin ga'e isiniin jedha obboleeyyan tiyya akkasuma obboleetii tiyya kabajamtuu fi jaalatamtuu hiriyaa tiyya qaalii baga rabbiin si gammachiise baga gammadde silaahuu aara sitti qabaa maal aara natti qabdannaan viidiyoo hanqaata baga gammadde siin jedhe gadhiisu didde jechuudha kanaaf sitti aaree jira haa ta'u garuu aaree san dhiisee jira amma baga gammaddee baga rabbi si gammachiise baga firii hojii keetii argatte siin jedha baga gara yuutuubiitti yuutuubiin si taqabbale siin jedha qaalii namaa hedduu tokko gammadee gammachuun kan kee gammachuu kiyya baga gammadde siin jedha inshaallah akkasuma gaafii gabaabduu na gaafattee jirti amuu firii faamilii gaafii san deebisaa fi kanatti aansuudhaan kabajaaf jaalalaan caqasaa sabskiraab laayik sheer godhaa isiniin jedha baarakallahu fiikum inshaallah gaafii san ni deebisuu jalqaba boleeyyan tiya inshaallah gaafii san deebisuu fi eegalaa fi gaafii sin na gaafatte jechuudha hundi keessanuu sabskiraab godhaa sheer godhaa isiniin jedha akkasuma gaafiin isin na gaafatte tokkoffarratti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu duraan dursee bakkuma ati jirtutti nagaa fi rahmanni rabbi sirraa haa jiraatu naan jette inshaallah anis wa alaykum salaam warahmatullaahi wabarakaatuhu siin jedha nu hunda keenya rahmanni rabbi nurraa haa jiraatu inshaallah akkasuma hayyamamtuu taatee gara mana kee lammaffaa dhufuu keetiif galatoominaan jette inshaallah
قالت الرافي قالت برباجتو ما نقول أما فوان تيف عادي قالت الرافي قالينا ما سنجدا أكاسما زينون إنو نانجتي زينون كنو تما أرجع جرتن تنا زينون لغا نما غرا لاقو نما أركن نما هم برباني نما مسكينة ولما قالتي نما غرا أما اللي قاكن سين نقافتي تمام كيجرا زينون إيست الالتي إيست قدتي أما فو إيس جرتي فندرا فو إيس جرات شوفيتي نانجتي الله أكبر زينون أرسي بها godina asalla ana jajuti bakki tidalade mochi kesa badiyada badimati dalade badimati guddade sinjada bakki amma jurmo Saudi Arabia Makkah al-Mukarrama jira jechuudha alhamdulillah rabbil alamin bakki mo fundura bakka nama jiraachisu rabbi guddatu beeka magaalaa dheeratii fi hadaamaatu ko keessa jiraachuu filadha achi keessatti hoo maal dalagu feetanaan jettee uffata gurguruu jaaladha jechuudha uffata gurguruu jaaladha yoo rabbi biraa taate insha Allah bi'iznillahil kariim ammas gaafin itti aanu suuraan qubee miim osoo keessatti hin qara'amne xumuramtu suurata minaan jettee suuratul kawsar itti aansee ammallee suuraan bismillahir rahmanir rahim osoo hin jenne qaraanu suurata minaan jettee suuratul tawba itti aansee ammas suuraan ayata dheeraa qabdu suurata minaan jettee suuratul baqara itti aansee ammas suuraan ayata gabaabaa qabdu suurata minaan jettee suuratul kawsar suuraa baqaraa itti aantee ayata dheeraa qabdu suurata minaan jettee suuratul shu'araa insha Allah qur'aana irraa bakka jaalattu qara'inaan jette jirti ammallee gaafisiiti insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أما اللي قاعدين كانت تمو فجرة إشنوما نجيفتشو دندنن وبليان ديا سبسكرايب شير لايكي ترو سايفين جرا هيريو تتيكي ساي نجال جالتنان جته دوغارب بياني هيريو تبايي كبا سانكيسا نما لما في الأدجتشودا lamaan sun warra karaa kayrii irratti na harkisan warra diini ufiitiif bakka guddaa qaban jechuudha akkasuma ammallee warra yeroo ani rakkadhes na bira dhaabbatan yeroo an gaddes gadda konarraa qoodatan yeroo an aarillee gorsaan namaddii dhaabbatan yeroo an booyillee imimmaan na wajjin boohan qaba alhamdulillah rabbil alamin hiriyaa gaggaarii irkoo jechuudha utubaadha hiriyyaan yoo itti irkatte hallayyatti singattu jechaadha hiriyaan gaariin hiriyaan kayrii kanaafi san keessa Aamuu Firii Faamilii fi Mariyaam Ahmad jedhamti ija bitaatii fi ija mirgaati isaan lamaan jedhee yaada amma immoo gaafii xumuraati jechuudha gaafii xumuraa manaaman yeroo raftu maal fa'aa argitanaan jettee wallaahi ani yeroo rafuu zikirii qara'eetiin rafaa manuma takkan argine alhamdulillahi nagumaan rafee ganama ka'a siin jedha inshaallah akkasuma zikirii jaalattu irraa takkanuuf jedhinaan jette inshaallah bismillahir rahmanir rahim اللهم إني ظلمت نفسي ظلما خسيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ذكري تنحدو جالدا أما اللي ذكري انت كذكري جالدو. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تنا جالدا يجودا ذكري نحدو جالدو ذكري دانتنا وكاتا سنجدا كاغي سني جرات مري جرا الحمد لله جافنت akkasuma obboleeyyan tiyyaa gaafin keenyatti xumuramee jira. Waan sa'aatii keessanirraa aarsaa guddaa gootanii nu dhageeffachaa turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma obboleettii tiyyaa hiriyaa ta'u qaalii aamuu firii faameelii atillee yuutuuba keetirratti naaf eeruu keetiif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Galanni kee jannatul firdawsiin haa ta'u. Akkasuma daawwattoota keenya isinillee jazaan keessan warroota islaamatiif jannatul firdawsiin haa ta'u. Warroonni amantii birallee yoo jiraatan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma subscribe like share goonee fi haa guddifnu isiniin jedha. YouTubein isii ana dasna jedha. YouTubein waan kairii irratti barsiisan ana hedduu dasna jedha jechuudha akka kootitti. Maaliifuu waan kairii kanatu har'a duniyaatii fi boruu akirallee nama fayyada jechuudha. Waa irraa barata namni. Kanaafuu inshallah warri amma lafaa dhufaa jirtan hunduu diin kenna facaasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dhufu siin jedha misiroti yaqaalii ana dhufu jedheen si madda garaa koo hedduun si jaalladha ulfaadhu kabajamtu nama hedduun si galateeffadha sumanaaf afaan warra kaanillee hin beeku micayyoo si wajjin dubbatteen galatoomi siin jedha. ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? የአሙ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እና የአሙ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota amuu firii faamilii akkam jirtan obboleen kenna baga jiraatanii rabbina malitti kofii keessan haa jiraachisu. Akkasuma obboleettiin kabajamtu jaalatamtu amuu firii faamilii jabduu namaa baga gammaddee kanaa ol illee akka jabaattee hojjettuu fi kanaa ol akka jabaattee hojjettee nu mul'iftu abdii sirraa qabna. Obboleen kennallee kaamilee taatanii hedduu takkaan galatooma. Akkasumallee amuuleen baga gammaddee kana caalaa cimii hojjedhu sin jedha. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota obboleeyyan kiyyaa ulfaadhaa galatooman isiniin jedha waan hagamman wajji turtaniif. Akkasuma misirotoo zayniitoo hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa micayyoon tunillee haa galatoomtu marti keessanuu galatooman isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa ulfaadhaa. Isinillee hordoftoonni kiyya na hin simatina keessummoota an qabadhee dhufu akka ajaa'iba kanatti naasa keessummeessan isiniin jedha. haga video birati walitti deebinuuti ka rabbi keessana tura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.